Halkan guyyaa ilmi daftartan kayyoo keessan milkeeffattanii Quraana jecha Rabbii guddaa barachuudhaan gaxxumurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii Halkan guyyaa ilmi daftartan kayyoo keessan milkeeffattanii Quraana jecha Rabbii guddaa barachuudhaan gaxxumurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii Alhamdulillah ya Rabbi khaliqa mooti mootowwani galata kee galchuun danda'u deddeebisuus guyyaa falkanii wa qaliilun min ibaadiya shakuur jee dubbate quraanani gabrootan kiyyarraa muraasa galata koo warri beekani kanaaf galata isaan dagannu hanga jirru lubbuudhumaani kan filatee nurratti ergate nabiyyi jaalaa qalqiisanii macarrasha anbiyaa mara leenca fakkii hin qabne inni nagayaa fi rahmanni kan kee haa jiraatu kan cinneddaanii alii isaatii fi ashaabota muumintoota hunduma isaanii nama karaa isaanii qabate hanga jiru lubbuudhumaanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii jabeeffadhu hin laaffisinii barnootuma diinii rabbiiti xiqqeessitee hin alaakamin sadarkaa qur'aana isaatiin badhaasanuu biraan godaanne addunyaadhaaf akiraadhatti ergamaan rabbii nuuf dhaamanii du'aa isaaniitiin duratti alaa wa inni taarikun fiikum saqalayni ahaduhumaa kitaabullahi wa huwa hablullahi wa man tabi'ahu kaana ala alhudaa wa man tarakahu kaana ala dalala wa lama ulfataa dhiiseetin deemuuf deemaa isin keessatti quraana kabajamaa qaalii jecha gooftaa mootii guddaate inni haadaa jabaa hin cinne yoo qabattee deemte sirriitti namni isa hordofuun kasaaru diriiraadhaa daandiin isaati kan quraanaa sarraa fagaate jallinumaa qaraan isaati jiruun isaa yoomuu hongoodha xiqqeenyumaa biyya lamaati kan naamsana biyyi kilaafe azaabumaa kan saagalanni gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii halkan guyyaa ilmiidhaaf taartan kayyoo keessan milkeeffattanii quraana jecha Rabbii guddaa barachuudhaan gaxxumurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii biqiltoota ilmaan islaamaa kongiraa baaga gammaddanii ifaajee keessan yeroo dheeraa har'a galmaan gahachuudhaani dhaamsa sayyidul anbiyaa'i hojii tiktan qeebaluudhaani wasiyyaa isaanii bakkaan gahuun isin jabduudha yaa ikwaani guyyaa qiyaamaa gaafatamna lakkifnee diinaan amri isaanii yeroof qabeenya kee wareegde quraana isaa yoon jabeessinii barattee dhaalootaaf dabarsu gahee kan kee osoo hin bayini nabiyyiin hordofadhaa jette hin dubbatin afaanumaani taasil ilaaha wa anta tuzhiru hubbahu haadhaa liamrii fil maqaali badii'u law kaana hubbuka saadiqan laa taatuhu innal muhibba liman yuhibbu mudii'u nabi muhammadin jaallachuun yoo qabatan sunnaa isaanii rabbiin jeetti nuuf dubbate kalaama isaa bareedaa saniin qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumu allah yaa nabiyyi koo jaallatama himi hunduma gabrootani kaaliqa mootii uumaa mara yookaan sa jaallattan taatanii qabaa jabeeffadhaa karaa koo sin jaallata mootiin guddaanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii ilmi barachuun barwaajiba dubbatamee jira dhiisaani alilmu faaridatun jedhee dimbartee wallaalaa bahuuni cufa musliima irratti dirqama dhiiraaf dubartiin ijoolleeni meeqaa islaamummaa baadhatte dirree jaahilummaan oolini fayyaa guutuu tola siif kenne irraa si gaafata rabbiini jawaaba maal deebisuuf teessa qormaata dhaabbii jabduusanii arradini saatiin barannaan sirraa falmaa qaamni martini
yookaan ragaa sirratti baha irraa gaafatamuu shakkini suuratul Israa'ii keessatti nutti hime gooftaan guddaani inna samaa wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula waan dalayte irraa gaafatamta ijaaf gurraa onnee keetiini qaamni cubtii osoo hin hafin arrabaa farqin hin miillini adduma jabaadhaa qophaa'a jabduu dhagaafiin guyyaa sanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii halkan guyyaa ilmiidhaaf taartan kaayyoo keessan milkeeffattanii quraana jecha rabbii guddaa barachuudhaan gattumuurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii kongiraa juuleeshin uktiiwwan baganuuf gammaddan isini guyyaa kana gahuu fawwitan tarkaanfattan obsaabsuu taanii rakkoo bu'aa bayii jireenyaaf takka osoo harkan laatini soddomman qur'aanaa barattan rabbiin isiniif laaffifnaanii namni kaayyoo isaa xiyyeeffate nu guutamaa fawwiinsaa suni kaayyoo keessan milkeeffachuudhaaf jabeeffattan barnoota diini seenaan keessan himameennumu qalamaan barreesse afaaniin kidmaa diiniitiif of kennitan kan hifannee guyyaa falkanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii halkan guyyaa ilmiidhaaf taartan kaayyoo keessan milkeeffattanii quraana jecha rabbii guddaa barachuudhaan gattumuurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtooti guyyaa har'aa waardiyyooti diinii rabbiiti markaza isaanii utubuudhaan lubbuuf qabeenya isaaniitiin milkeenya addunyaa faakiraa argachuudhaa hawwiin isaaniiti adde injiineer samiiraadhaaf samariyyaa binti shaafiiti ummu affaan rihaanaa kadiir goottan tokkoon qixxee kumaati ijoollee xiyyeeffannaan olkaate barachuudhaan ilmi isaati har'a firii keessan agartan mo'achuudhaan gufuu jiruutiin bakka kana gahuun jabduudha dhugaan of laachuu fi haajomti rakkoof gidii raasin mudatu irra tartan miila bitaatiin mudannoo meeqaatam quunnamtan jiruu biyya hambaa keessatti ilmi baruu sabrii gaafata akkuma keessanii kanatti dirree ilmi lakkisee bahee namni baay'een obsa dhabuuni gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii galata guddaatu siin mala markazal anwaar yuunivarsiitii tilaata diina wallaalummaa oomisha ilmaan islaamaati turree jaahilummaa fokkattu ibsee tolchaa quraana isaati addas barsiise as nu baase biqiltooti abdii boriiti jalqabumaa bu'uurri tole hundeeffame gaaf jalqabaate dhiira sammuun isaa qaroomteen miidhagfamtee asaasni isaatiin hodhaan jalqabumarraa tola jedhanii mammaakan hayyootiin akkuma moggaasa maqaasa markazal anwaar kan addaati hoggansa qaxaleen gachime kan nu boonsu hojiin isaaniiti amiirraniitii fi jiran amiirra markazaati barattoota sirrii kunuunsuun kan of kennan khidmaa diiniiti rabbiin jazaa jaraa hagalchu addunyaadhaaf akiraadhatti waahii jaraa dubbadheen fixu nadaangessaa beeki yerooni gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii halkan guyyaa ilmiidhaaf taartan kaayyoo keessan milkeeffattanii quraana jecha rabbii guddaa barachuudhaan gattumuurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii halkan guyyaa ilmiidhaaf taartan kaayyoo keessan milkeeffattanii quraana jecha rabbii guddaa barachuudhaan gattumuurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii halkan guyyaa ilmiidhaaf taartan kaayyoo keessan milkeeffattanii quraana jecha rabbii guddaa barachuudhaan gattumuurtanii gammachuu keessan dhufnee jirra kongiraa baaga gammaddanii